Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota chaanaalii Dilshootii kun qophii teekinooloojiiti. Egaa akkamiin bootirraa maallaqa argachuu dandeenya, teelegiraamaan maallaqa akkamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu barnoota isiniif qabadee dhufeera. Jalqaba irratti chaanaalii Dilshootii sarchii gochuudhaan yookaan liinkii kana viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalatti chaanaalii kan kootiif maatii ta'a sabskiraayib gochuudhaan isa mallattoo sabskiraayib jettu sana sabskiraayib cuqastaniiti. Irra deebiidhaan subscribe gochuu fi jalqabumayyuu subscribe ta'eera. Egaa subscribe gochuudhaan mallattoo alarmii asirratti mul'atu tana tuqa. Viidiyoolee keenya barnoota garaagaraa asirraa argattu, viidiyoolee qoosaa fi kanneen biroos argattu. FB kiyyaas follow like gochuu hin irraanfatina. Gamanatti yoo deebinu immoo gara biizinasii keenyaatti bootii afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif dhufedha bootiin kuni. Egaa bootii kanatti haa fayyadamnu isiniin jedha. Amma xumuraatti ulaagaa an isiniif himu kana amma xumuraatti daawwachuu hin irraanfatina. Ulaagaa muraasa waan Gmail gaafatu miti, lakkoofsa wanta garaagaraa waan gaafatu miti. Waanuma muraasa gaafataa isuma ulaagaa guunneetii waan hojjechuu qabnudha. Waan kafaltii birrii 10 amma birrii 400 waan kafaludha. Kanaafiyyuu irraa fayyadamtu daawwadhaan isiniin jedha. Jalqaba irratti chaanaalii kiyya Dilshootii bira dhuftu kan teelegiraamaa jechuudha. Miseensa 1400 kan qabu. Ulaagaa isaa barreeffamaan isiniif kaa'eera isa dhiifneetiyyuu. Liinkii kanarratti irraa liinkii kana dhufna. Ani ulaagaa guuteera irra deebi'eeti kan isiniif argisuuf kiliir godhee bootii kana start goona. Amana maallaqa kana yeroo lamarraa argadheeraani gizee lama cheek godheeti kan isiniif himaa jiru. Boot kun namoota tartiiba armaan gadii hojii irra oolchaniif kafaltii ni raawwataa jedha jalqaba irratti jechuudha. Akkam maqaa kiyya dhagee bagan gaan biizinasii kanatti dhufte tartiiba isa hubannaan naamani fayyadamaa taatedha. Akkamiin boot kanarraa maallaqa argachuu dandeenya? Isa jedhu ulaagaa guddaa kaa'eera. Ulaagaa isaa immoo ani iyyuu isinitti viidiyoodhaan isinitti mul'isa waan ta'eef waan xiqqoo isaa as keessa isiniif haa ka'u. Nama 50 yoo invite goote boot kanatti birrii 10 argatta. 150 yoo invite goote ammoo birrii 25. Yoo nama 2000 goote ammoo birrii 400 argatta. Ulaagaa isaa seentanii isinimti iyyuu daawwachuu dandeessu. Link kan jedhu kana argachuudhaaf kan jedhu kana cuqastu jechuudha. Maqaa kiyya dhaheeti inni armaan gadii reeferaal liinkii dhuunfaa keetii isaan hojii eegale jedha. Egaa bootiin kun liinkii dhuunfaa isaa reeferaal liinkii isiniif kenneera waan ta'eef isa kooppii gootaniiti kaawwattu. Kooppii maguutuu jalqaba irratti ulaagaa guutuudhaaf jechuudha. Irra deebitanitti ammoo maallaqa baafachuuf kan jedhu jira, maallaqa meeqa qabaa kan jedhu jira. Isa kooppii gootan kana deemtanii chaayinaal irratti ta'uu danda'a, wanta garaagaraa irratti guruuppii irratti amma Oromoof Oromummaa kan jedhu irratti haala kanaan poost gochuu dandeessu. Wanta garaagaraa irratti beeksisuu dandeessu. FB ta'e sooshaal miidiyaa garaagaraattis miseejiidhaanis ergitanii nama biraan ga'uu dandeessu. Amma ana malee namni biraa kan fayyadamu tokko akka tasaa argeerayyuu mana keessatti teessanii moobaayil keetiin akkamiin birrii argachuu dandeessaa waamuu kan jedhudha. Namni akka haala kanaan haala nama hawwatuun seenaa start godhaa jedhaniiti waamicha isiniif dhiyeessuu jechuudha. Namoonni haala kanaan liinkii bootii isaanii asirra kaatu kan dhuunfaa isaanii jechuudha. Atis akka saniin dalaydee namoota argachuu qabda jechuudha. Itti aanee immoo lammata irratti gamanumaan lammata irratti maallaqa baafachuuf maallaqa meeqa qaba kan jedhutu itti jalqaba irratti 00dha. Maaliif namni tokkichi yoo start naaf hin goone invite naaf hin goone jechuudha. Garuu ammoo isa jalqaba wanti hubachuu qabdanii ani jalqaba irratti kunuu akkuma ilaalaa jirtanii ani jalqaba irratti yeroo 3-2 kan yeroo argadhu sanitti hamma kana nama 19 ga'eera jechuudha. Sadaffaa kiyya kuni nama 19 ga'eera. Kanaafiyyuu kunis kafaltii naaf kafaleera gizee lama amma 19ffaa nama 19ffaa irra jechuudha. Namni start yoo isiniif godhu isiniif dhufaa jechuudha kun jechuudha. Kanaafiyyuu gamanaan dhuftaniiti isiniif dhufa waan ta'eef maallaqa baafachuu barbaadan immoo xumura irratti maallaqa baafachuu barbaadan maqaa kee dhaheeti lakkoofsa bilbilaa kee barreessi. 100 ol dalagde taanaan lakkoofsa herreega baankii jedha. Yoo 100 ol dalagde lakkoofsa baankii keetii maqaa baankii wajjin ergitaa fi lakkoofsa bilbilaa keetii ergita yoo 100 hamma 10 dalagde jechuudha. Irra deebiidhaanis galmoo barbaadan maallaqa san baafattanii turte kan jalqabaa irratti irra deebiidhaan galmooftu. Reeferaal liinkii isa jedhu cuqasi liinka haaraasii fida isa namootaaf ergisiin jedha. Kana ulaagaa isaa guutte wanti guutuu hin jiru irruma deebiidhaan reeferaal liinkii tuyte liinkii siif dhufsan invite goote jechuudha namootaaf. Namoota milkaa'an hordofuuf. Namoonni inni dura hojjetan jira kan jedhuuf ammoo yoo yaadofte ta'e Oromoo biizines chaanaalii isaa jooyin gootee chaanaalii isaanii as keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma ilaaluu dandeessu namoota Oromoo biizines boottiidhaan milkaa'an keessaa
foon nambarii duwwaa 912 jedheeti bilbila isaa guutuun kaa'u moobaayil kaardii 16 dabreeraa jedha. Asittis 16 dabreera maallaqni 16 dabreera jedha asittis 16 dabreeraa kan jalqabaate jechuudha namoonni kan dalaganii. Asitti ammoo birrii 20 kan dabree jira. Haala kanaan biizinasii kana dalaguu dandeessan jechuumaa fi egaa biizinasii kanarraa fayyadamaa taatu nama mana biizinasiin kun bareedaadha. Oromoo biizinas boota afaan Oromoo afaan keenyaan kan dhufedha. Irraa fayyadamaa isin jira. Viidiyoo kana yoo jaallattan ta'e sheer gochuun irraanfatina. Chaanaalii koo sabskiraayib gochuudhaaf duuban deebina. Yoo jaallattan laayik godhaa. Yaadaaf gaaffii kan qabdan yoo ta'e ammoo naaf barreessuu dandeessu koomentii. As jalatti ammoo liinkii isiniif ka'a. Liinkii kanaan seentanii fayyadamuu dandeessu. Gara telegiraam deemtanii immoo sarchi gootanii argachuu dandeessu Oromoo biizinasi boota jettaniiti. Yoo achirraa achiin sarchi gochuun isiniif salphaate immoo diishootii kan jedhu sarchi gootaniiti ni argattu. Achi keessaa liinkii isiniif kaa'eera. Waan daawwattaniif galatoomaa.